galmi keenya dhaloota dorgomaa haala siyaas-dinagdeen addunyaan keessa jirtu hubate jijjiiramaaf xiqqeeffatee hojjetu horachuun qabsoo siyaasaa dinagdeen utubuun abjuu guddina biyyaa dhugoomsuudha. Imala kana keessatti hirmaannaa fi qooda fudhannaan dargaggoota keenyaa iddoo olaanaa qaba. Kanaaf humna jijjiiramaa taatanii egeree biyya keessanii murteessuu keessatti gahee keessan bahachaa akkuma jirtan carraawwan misoomaa hunda keessatti hirmaachuun utubaa dinagdee biyyaa taatanii akka taatan ibsuun barbaada. Kanaaf galmoota dameewwan misoomaa hunda irratti qabanne milkaa'inaan goolabuuf muuxannoowwan jiran hunda kurfeessinee qormaatilee imala keenya sakaaluuf yaalan qolachaa lammiileen caayaa tokko jalatti mari'achuun galma tokkummaa egeree biyyaa dhugoomsuu fi murteewwan yaa'ii paartii badhaadhinaa lammaffaan darban milkeessuuf mul'ata waliin qabannee hojjechuu qabna.